Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota reedii adamtuu bakka nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabaja bakka isin jirtanitti isin haadha qabu kan isin jedhu reedii adamtuu bi egaan daawwattoota hordoftoota keenya har'a oduu baay'ee nama ajaa'ibsiisu tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Oduun sunis maalinni birrii miiliyoona 2 na jalaa hattee jechuudhaan madaamin tokko dubartii Oromoo yookaan mucattii Oromoo Wallaggaa mana hidhaatti darbattee jechuudha. Kanaaf akka sagalee taanuuf obboleeyyan isaanii kan biyya Beerut keessa jiran sagalee nuuf kaa'anii jiranii nuuf bilbilanii jiranii namni mana madaam keessa taa'ee birrii miiliyoona 2 hatame jechuun kan waliin dubbannu ta'a dubbichi akkam akka ta'e egaan amma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya namoonni YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii nuuf taa'aa isiniin jenna. Egaan dubbiin akkam isiniif fakkaate dubartii takkatu mana madaam keessatti akkuma isinii akkuma nuyi dalagataa ture gaafa dalagattutti yaa biyya Beerut kanatti yeroo jeequmsa uumamaa jeequmsa saniin kan uumame damooza naaf kenni kan jedhu irratti wal caqacaqaa turanii haa ta'uti damooza isii kennitee fi jirti erga kennitee fi booda maloota adda addaa itti dha'uudhaan bakkuma isiin hojjetaa jirtutti qarshii miiliyoona 2 na jalaa fuute jettee poolisii itti fiddee uummata kenna birrii miiliyoona 2 odoma siif mijateefu fudhattee achi keessa taa'uu dandeessu la dubbiin shira malee dubbiin dhara malee birrii miiliyoona 2 osoo siif kenname gara fidduun qabduu jechuudha achi keessa teettee gara biraan deemin hundumaafuu mee maal akka ta'ee fi maaltu akka adeemsifame sagalee obboleettii ishii kana kan dhageeffatanii walitti deebinu ta'a jechuudha. Obboleettiin isii sagalee nuuf keette obboleettiin koo rakkoo akkanaa keessa jirti jettee mee sagalee isii kana hordofne wantichi ta'ame itti deebina jechuudha. Maqaan isii Alamnesh Dhangaayii Dheeressadhama dhalattuu Wallaggaa Bahaati. Mee olmaan dhageeffanna. Qomoo tokkotti daraarabbi nuuf dirmadhaa nu qaqqaba bakka isheen jiraattu Beerut Bilaarmee jedhama lakkoofsa ishee siif kennuu nan danda'a adaraa kee sagalee koo kana dhaggeeffadhuuti hojiirra naa oolchi adaraa lammii koo adaraan siin jedha ishee. Nageenya Waaqayyoo siif haa ta'u reedii akkamatti nagaa kee qabatee jirta galata Waaqayyoo ani nagaa koodha atis bakka nagaa taate lakkoofsa kee kan immoo ijoolleetu naa kenne yuutuubii jalatti siin beekasin hordofasii kanan si barbaade maalidha beekta biyya Beerutiin jira ani bakki dhaloota koo Wallaggaa naqamtedha obboleettii koo kan biyya Beerut keessa jirtu maatii ishee jechuudha turaniiru erga dubbii irratti kaasanii miindaa dhowwatanii miindaa naa kennaatteeni akka hin taanetti miindaa kennanii fi erga miindaa kennanii fi booddee dubbii baay'ee irratti kaasanii isheenis zim jetteetuma hojii hojjettu torbee darbe keessa jechuudha mi'a keenyatu badee utuu isheen raftu halkan mi'a keenyatu badee mi'a keenya hattuutu mana seenee fudhate jedhanii mi'a mana keessaa gadi guuranii kanarraan kan ka'e utuma jeeqanii maal godhu har'a birrii hatteedhanii birrii miiliyoona 2 hattee jedhanii poolisotatti waamanii qabsiisan jechuudha. Gaafa qabsiisanii eessa akka isheen jirtu hin beeku maalummaa isaan beeku al tokkitti silkiin irratti dawwalattee yookiis mana hidhaa na galchuuf yookiis na ajjeesuuf na qaqqabi jettee sagalee kana qofaan isheen akkasinatti taasa'u lammaffaa irratti silkii irraa fudhatanii silkiin irratti lakkaa hin iyyaa namni natti dubbatu hin jiru wanta barbaachisaa waan isheen fuute siniif hin kennaa yoo dhuguma fuutetti ta'e jedheeni uumaa tokko namni waan natti dubbatee hin jiru jechuudha. In ajjeesan ta'ee maal akka godhan wanta tokko wanti naa galee jiru jechuudha. Amma kan si dhubu keessaa qoonqoo isheetiif midhaan ittiin kennan midhaan akkatti fudhattee nyaattu hin qabdu kaameraatu mana keessa jira. Midhaan akkatti fudhattee qoonqoo isheetti gadi liqimsituu hin qabdu qoonqoo du'uuf kaati jechuudha. Kan birrii isaanii hidhattee fudhattu miti. Kanaaf mee waan nu gargaaramu maluuni adaraa keessan akka lammii tokkootti akka qomoo tokkootti maaloo nu gargaara waan ta'uu qabu bakka gargaarsa nu gochuu qabdan nu godha. Jara kenna baay'ee nama dhiba biyya Arabaa kanatti rakkinni tokko gaafa sirra ga'u rakkinna agartee furmaata hin qabne kan fakkaatu akkasumas immoo injiraa miti namni bakka maaliin waan wayii yoo si miidhuu barbaade waan hin fakkaanne wayii sirra ka'aa jechuudha.
amma mee mucattiin tuni akka jettetti akka obboleettiin isii jettetti unkaan mallaqa isii birrii miiliyoona 2 fuudhuu dhiisitini waan nyaatatu tallaajaa keessa seentee fudhatu hin dandeettu turte mucattiin duraan hanga wayii geessu kun hanga xiqqootti deebite kaameraadha manni guutuuni. Kanaaf wanni siin amma sagalee naataa jetteef waan biraatiif osoo hin taane qaama dhimmi ilaallatu ijoolleen biyya Beeruut keessa jirtan sagalee ishii kana dhageeffattanii jirtanii imbaasii yookaan qaama dhimmi barbaachisutti deemtanii akka baasisiiftaniif akka sagalee taataniif barbaannetti namoonni isii furmaata gochuu fi danda'u yoo jiraate gama jalaatiin naqunnamaatiniin mucayyootana rakkina jalaa baasaa maaliif sababa mallaqa isii dhorgatuuf jedhaniitiniin waan kana godhan malee namni birrii miliyoona 2 fudhatuu dhiisii waan hin yaaddamneedha kun. Dubartiin tokko mana madaam keessa teettee birrii miliyoona 2 fuutee achiin teessu yoo dhugaa taate jechuudha. Birrii miliyoona 2 fuutee mana san keessa raftu hin bultu. Silaa dhuguma fudhatte yookaan hin baddi yookaan waa wayii goote. Garuu namni birrii miliyoona 2 sanuu isin maanuu miliyoona 2 maaliif mana geetti madaam sunuyyuu miliyoonni 2 akkamitti mana ta'a kuni waan hin fakkaannedha. Hanga feete madaam yoo qabeenya qabaatte yookaan kaaznaa wayii keessa keetti malee namni birrii miliyoona 2 fuudhee baankoonii keessa kaa'ee sararatanyaa mana keessa galfatu tokkollee hin jiru. Kuni tooftaa ittiin ijoollee keenya cabsanii miidhanii fi tooftaa ittiin argitee damooza adda addaa dhorgatuuti waan ta'eef ijoolleen keenya waan akkanaa kanarraa sirriitti of eegaa. Biyya ombaa keessatti mallaqaa miti burtukaana tokko tallaajaa keessaa seermaleessa fudhatuun hin danda'amus hin yaaddamus maaliif manni madaam jedhanii kuni kaameraa bakki marri kaameraa shintibeetii mara kaameraa qabaa jechuudha. Ijoolleen keenya hin beekan malee mana fincaanii maratu kaameraa qaba gar tokko socho'uu hin dandeessu jechuudha. So amma mucattiin tun birrii miliyoona 2 fudhatte jechuun waan hin yaaddamneef ilaal soba dhugarraa fagaate kijiba guddaa garuu immoo poolisiin isiin faamsisuu waan hin dandeenyeef abbaan qabeenyaa kun akka barbaadesi godhuu waan danda'uuf kuloo poolisii harka galchanii jiranii waan isiin irra jirtu ammaaf ani quban qabu jette. Ijoolleen Belaaruut jirtan Beeruutiin keessa iyyuu iddoo Belaaruut jedhamu jette mucattiin iddoo sanitti nama argamu akka mucattii tana achi keessaa rakkoo kana keessa nuu baastan abdii isinii qabna. Namoonni furmaata gochuu fi dandeessan gama jalaatinis nu qunnama. Anis hanga danda'ameen ijoollee Beeruut keessa jirtu akka gargaaran ni taasisaa jechuudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya rabbiin biyya ormaa keessatti isin rakkisini rabbi isin haa eegu isiniin jedha. Odeeffannoon anarraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe isuma kana fakkaataa amma xumura qophii kiyyaatti teessaniin hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Namoonni chaanaal keenya faayidaa taatan sabskiraayib gochuun maatii nuuf ta'a. Arreedii Adam Tube nagaatti.